Muktaar caaltuun ciniinsifataa jirti. Caaltuun hangammaatitti hin deemne. Ani mootuyyuu akkittisii dhaqee arguu dhabee ani mootuyyuu natti himne oduu akkittisii ciniinsifatu sana. Muktaar dogongortee jira. Viidiyoo kana jechuudha. Viidiyoo kana hundi keessanii Muktaariin biraan nagaa. Yoo caaltuun amma siin ciniinsifatte yoo halkan ka dhaga'u taate ganama isii biratti argamuu qaba. Maaliif yoo jettanii wanna kana dhugumatti jechuudha. Viidiyoo isaa dhaggeeffadhe hanga ammaatti Adaamaa keessa jiraachuu isaa na jibbisiisee jira. Viidiyoo kiyya kana Muktaariin biraa gahaa. Caaltuulee rabbiin nagaan isin haa eegu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha hordoftoota kabajamtoota kiyya anillee nagaa jira. Alhamdulillah galata rabbii. Caaltuun dhugumatti ciniinsifachaa jirti jedhee jira. Dhugumatti baqa injiramte kanumatti. Kanaafuyyuu mee viidiyoo keenya warroonni subscribe hanga ammaatti gootanii yoo nageettan hedduu takkalfaadha. Warroonni hin godhin illee subscribe godhaa. Qorreetanii jirtanii isin jechuu barbaada. Kanaaf isin jechuu barbaada. Please subscribe godhaati. Yaada keessa yaada kennadha. Warroonni hanga ammaatti nu jajjabeessitan hedduu takka galatooma isin jechuu barbaada. Dhugumatti dhaamsa kiyya kana Muktaariin biraa maaliif nagaa jedhee fakkeenyaaf caaltuun gaafa ciniinsifattu irraa qabee inni akkamitti hamma yoona Adaamaa keessa tura. Ani lakki sagalee daa'imaa dhaga'uu barbaada. Ani lakki sagalee isin akkasumatti ciniinsifatte jedhee dhaga'uu barbaada jedhee maaliif kophaa haasa'a. Abbaa manaa jechuun kan sakandii isaaniitti nama bira dhaabate. Maaliif hiree dhugaa isiitu gaafsan arga. Dhugaa haadha isaatu gaafsan arga jechuudha. Inni Adaamaa keessa taa'ee viidiyoo waraabuun maal bu'aa qaba. Yoo galgala dhagee ganama bariisaa caaltuu biratti argamuu qaba. Maaliif ati akkana teettee viidiyoo qofa waraabdee gadhiiftu dhayitee ilaaltu dhayitee bira dhaabbattu. Isiin sun maal taatee maal deettee otoo hin taanetti jechuun isii biratti dirqama argamuu qabda. Maal keessa jirti jettee asteettee ana kana odoo isii biratti argamee waa'ee haadha kee. Ati ammallee waa'ee haadha keetiin beekne haadha akkamitti akka taate caaltuutu beeka jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ati nagee maaliif isii bira dhaquu didde? Maaliif asumatti Adaamama taa'ee wayi bakka makiinaan tolee barama makiinaan tolee jira bakka kamuu jechuudha. Galgala erga dhageetti ganama maaliif isii biratti hin argate? Akkamitti immoo dadhabbii isii sanii cinqaa isii san beekuu dandeettadha. Ani gaafii kanatti ta'e. Barii abbaan manaa ofii yeroo kamuu kan nama bira dhaabbatu jechuudha. Eshi biyya alaan jirtu, biyya keessa jirta, bakka biraan jirtu. Arbaa guguuf Finfinnee gara fageenya guddaa qabdu akkamitti jechuudha. Ani bakka gaafii natti ta'ee akkamitti Muktaar caaltuu bira dhaabbata jennee yaadne jechuudha. Ati immoo Adaamaa teettee caaltuun hin deemne ammallee akkasii. Achi teettee yoo viidiyoo isii waraabde, achi teettee waan isin keessa jirtu yoo bira dhaabatte. Maatii isin dhaabatanii maatii isii wajjin yoo dhaabate maatii kee wajjin maal dhaabate haras teettee viidiyoo nu waraabtu maal nu godha. Nuti bari yoomdeettiif taandeetti yoomdeetti jennee qalbiin keenya warri akka daawwattoonni isii jechuudha. Qalbiin isaanii cabaa jirti jechuudha. Maaliif yaa rabbii kee namni beekta du'aa godhaa fi walaa rabbiin kee nagaan isii haa eegu. Rabbiin kee isii halaafisu ciniinsulee rabbi isii halaafisu waa hundumaa isin jechuu barbaada. Garuu Muktaar akka sirriin godhee itti ilaala sababni isallee. Cuma taa'ee jechuudha oduu biyya ambaatu jiraatte ka baqqaan ulfaataa bootaa dhayiisatti wanni biraatu garaagarummaa qaba. Du'aa yaani sargiidha yaani wallaahi dhasiin ulfaata. Namni tokkoffaa namni sargii namarraa hafe lammaffaa namni du'a namarraa hafe sadaffaa namni daa namarraa hafe hin ulfaata jechuudha. Kana waa sadiin kun sirrimatti ulfaatan jechuudha. Sirrimatti dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Bakka marattuu viidiyoo deemee itti bilbilaan jechuudha. Maal yoo dhaqee laala? Akkas isin jechuu barbaada obboleen kiyya silaa isillee qalbiin isii gammaddee silaa isillee wallaahi yaani jiraamite akkanumatti otoo gisee kana biratti bira dhaabbate otoo gisee kana bira jiraate dhugumatti qalbiin isii gammaddee jechuudha. Garuu mootiyyuu inni asuma taa'ee viidiyoo waraabee cinqamee sirriidha ni cinqama. Isaa dhiisatee nu'uyyuu ni cinqamna. Caaltuun maal taate jennee gurra keenya qarannee akkatti taa'aa jirra. Akkasii rabbi isii halaafisu ciniinsullee rabbiin isii halaafisu isin jenna. Maaliif hojjettanii obboleen kiyya wallaahi warra dhalee argitu beeka jechuudha. Kanaaf rabbi halaafisu deettuu bakka maraayyuu jechuudha. Ka muslimaa ta'e, ka kiristaanaa ta'e, ka pheenxee ta'e kamuyyuu rabbiin nagaan isaan haa eegu. Inni ulfaatti ta'e isin jechuu barbaada. Maaliif dawinti inni ulfaatti wallaahi dhase. Kanaaf rabbiin isaanii halaafisu isaan jenna. Muktaarillee
asuma teettee viidiyoo na waraabdu jirtu dhaqee ani fuulta kee gaafisiin dhaqee daa'ima kee argaa odoon taane ati amma isii dhaqxee ijaan arguun dirqama isin jechuu barbaada. Maaliif hojjettanii namni nama bira jiraate wayya. Wallaahi nama si bira jiraate wayya. Nama si bira geessisanitti abbaan manaa keessattuu abbaa manaa ofii haadhaaf abbaan ofii yeroo san cinqaa kan keessatti otoo nama bira jiraatanii qalbiin nama gammadde jechuudha. Hanga tokko sitti jirtullee jechuudha. Akkas isin jechuu barbaada. Muktaar immoo tan hin dogongoree wallaahi. Obboleen kiyya ani namni tokko yaadallee hin qabu. Immoo ijoolleen bira jirtullee ooshan fakkaata. Otoo kiyyaan deemaa, otoo kiyyaa deemee bira dhaabbata, otoo kiyyaa isii jechuudha dhuguma dubbachuuf. Akkas isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kennaa kana akka jajjabeessitan namni isinirraa qaba wallaahi. Inshallah rabbiin isillee nagaan hiikee fuula ifaadhaan daa'ima isillee rabbi nu haa agarsiisu. Gammachuu isillee nu haa dhageessisu. Isin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkotti baay'een jiraa miti akkanumatti jechuudha. Hordoftoota kiyya wala baay'ee tokko bakka isin ciniinsuu jireenyaa bakka yaani jiraa miti akkanumatti jechuudha. Akkasii inshallah rabbiin isii haa laaffisuuf biyya damuraa yabbiin kee nagaan isii hiikee wallahi dasiif fuula ifaadhaan isaallee wal agarsiisu jedha. Du'aayii godhaa fi du'aayiin beekani du'aayiin fira akkanumatti obbolummaa rabbii namaa godhan rabbiin nama jalaa dhagaya. Isin jechuu barbaadaa jabaadhaa du'aayii godhaa fi rabbiin nagaan isii haa hiiku. Isin jechuu barbaadaa inshallah boriif taayyuu qindaama qabattee dhufti. Malee ganaa jaalama. Baadii sirna arsii keessatti dubartiin takka gaafa deettuuf gaafa heerumtu ji'a lama jechuudha. Amma gaafa heerumaaf gaatu akka aadaa arsiitti dubartiin ji'a lama gola ciifti. Gaafa da'umsallee ji'a lama gola ciifti jechuudha. Hanga bulee 40 maal jedhanii akkas isin jechuu barbaadaa uummata kiyya qashtii hanga olmaa baatutti yaani ammallee ganaa ji'a 4 ji'a lama teettee jechuudha. Jaaltu rabbiin nagaan hiikee. Nagaan nu deebisuu isin jenna akkasii namoonni viidiyoo kiyya laayikiin godhin laayik godhaa namoonni subscribe godhin subscribe godhaa share illee godhaa wallaahi waan ifin beeku share ammallee akkasuma tokkoratee jira waan isaan galuu dide isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya rabbiin haa laaffisuu isinin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinee shaashaan baay'ee nuti fuulduratti inshallah isin jechuu barbaada. Namoonni yaada qabaatan namoonni seenaa qabaatan seenaa keessan nu barreessaa. Seenaa keessan san gara sagaleetti jijjiiruu dandeenya. Mudannoo keessan yoo nu barreessitan mudannoos gara sagaleetti isin jijjiiruu barbaanna. Kana isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.